Sorama qalbii unatadama Ati yasuma Sorama qalbii unatadama Ati yasuma Kanani badatu antula pekama Ati yasuma Kanani badatu antula pekama Ati yasuma Sorama qalbii unatadama Ati yasuma Sorama qalbii unatadama Kanani badatu antula pekama Ati yasuma Sorama qalbii unatadama Qophiin soorata qalbii kutaabaa Itoophiyaa daawwii kaameraa isiitiin lafa teessoo jireenya isii Hararirraa gara naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti amna imala keenya eegalleetti jirra. Daandii guddaa magaalaa Hararirraa Somaalaatti imalu namni ifootatti dhiisee daawwii ijaatiif amna karaa bu'ee waa badhaadhee lafa haala taa'umsa kannaa uumamaatiin milkooyte. Hortee afran qalloo baabbilee keessa yeroo qaxxaamurtan lafa hawwata addaa ta'e kan aanaan baabbilee qabu millattee keessa dabruudhaaf carraa qaba. Iddoolee hawwata turistii aanaan baabbilee qabu keessaa hangafni dhagaa baabbilee yookaan dhagaa daakataati. Dhagaan kun naannoo Oromiyaa godina Harargee baanaa baabbilee Haratti Asheek Abdii keessatti kan argamu waggaa ta'u magaalaa baabbilee irraa gara baatti fageenya kiiloomeetirii 3 irratti kan argamudha. Dhagaan baabbilee hamma keessatti argamnu kun iddoon itti argamu daakata. Daakata jechuun kun seenaa isaa ayyoonni akka dubbatanitti manguddoon dur dhagaan daakuu takkaawoo akka oofcootti itti fayyadaman baay'inaan bakka itti argaman bakka irraa fudhatanii hawaasni itti fayyadamu achirraa moggaasni isaa kan argamedha. Moggaa maqaa isaa kanarraa yogguudhaan dhagaa daakkataa yeroo jedhamu hawaasni keenya dhagaa daakkataa yookaanis immoo kan midhaan ittiin daakkatu durii sana keessi kan ittiin daakan jalli isaa immoo haadhoo isaa fakkaatee kan argamudha jechuudha. Bocni dhagaa baabbilee kun sirriitti nama qalbisee ilaaleef kallacha abbaan gadaa adda irratti helatu fakkaata. Dhagaan daakataa dhagaa uumamaan dheeraa ta'ee fi dhagaan biraa gubbatti argamudha. Dheerinni dhagaa daakataa meetira 22 waggaa ta'u kan gubbatti argamu ammoo meetira 6 dheeraadha. Bal'inni dhagaa isaa gubbaa ammas meetira 24 waggaa ta'u iddoon mormi dhagaa lamaan walirra tattaa'u kun ammoo seentimeetira 50 qofaadha. Dhagaan wal lameen wal gubbaa taa'u kanarraa gartee seentimeetira 5 caalle kana gubbarra taa'ee jira. Gubbaan isaa ilaalte guddaadha. Jidduun isaa immoo seentimeetira 50 akka kanaatiin kan meetira isaa jechuudha. Kana fakkaata. Iddoon itti wal tuqu immoo seentimeetira 50 qofa wal gubbaa kan taa'u jechuudha. Kan dhagaan wal gubbatti argamu. Dhagaan baabbilee seenaa mataa isaa danda'e qaba. Bara Xaaliyaanii Itoophiyaa weerarratti Xaaliyaanonni dhagaa baabbilee gubbaa taa'u madaafaan rukutee dhagaa baabbilee isa gubbaarra taa'u darbuu akka dadhabe seenaan gara boodaatiif booda nu deebisee waan nu yaadachiisa. Dura Xaaliyaan san jechuun gara Somaaliyaatti fi Itoophiyaa hedduudha. Lola ture san keessatti akkuma amma nuti ilaalee dinqisiifamatti laalanii dinqisiifachuudhaan jalaa goon mul'atan samiin ni mul'ata. Wanni inni gubbaa taa'es mul'atu. Yaalii godhamee ture dhugaadha. Akka raajii fi kaan marfiidhaan rukutamee yaaliin godhame. Haa ta'u garuu wanni irraa kufees hin jiru akkuma ammaas hin mul'atu. Asxaa takkaawwamu mallattoon xiqqishoota kan argamte jechuudha. Kanaaf uumamni kun uumama ajaa'ibaati waan bu'uu danda'u maluu mitiilleedha. Kanarraa ka'uudhaan daakkataan kun mootummaan Xaaliyaanii dhagaa kana uumama isaa kana ajaa'ibsiisachuurraa kan ka'e olirraa bu'amu olirraan bu'u jechuudhaan meeshaa waraanaa madaafiidhaan irraa rukutee kan dadhabe ta'uu isaati. Yeroo dhagaa ajaa'ibaa kan olirraa bu'uu hin dandeenye galuu wal qabataa kan hin taane ta'uu isaati.
kana fakkaata jechuudha dhagaan kun yeroo ibsinu. Gaafa sirna Haayila Sillaasee san baazuqaa fi meeshaa gurguddaa adda addaatiin yaaliin itti godhamee jira hin dandeenye. Ammumaa namni kaanuu yoo yaalii godhe dhagaa biraa amma ni caccabsan akka karaa salphaadhaan cabsanii tajaajila adda addaatiif oolchan. Dhagaa san immoo cabsuu hin danda'u jechuudha namoonnis. Dhagaan kun dhagaa turistii Araana Baabbilee jedhama. Xaaliyaan akka abbootii teenya irraa qabnetti gaafa Xaaliyaan madaafaan dhoomee irraa hin darbaa jennee dadhabee jira jechuudha. Amma immoo Rabbiin nu hin dandeessifne irraa hafee qabeenya guddaadhaatti ilaallee jirti dhagaan. Wantootaa fi iddoolee hawwata aanaan Baabbilee qabu keessaa tokko jaldeessa. Aanaan Baabbilee gosa jaldeessa naannawa biraatti hin argamnedha qaba. Gosti jaldeessa Baabbilee kunis Haamidiroos Baaboon jedhama. Yeroo mara jaldeessi Baabbilee kun daandii asfaaltii lafa sulula laga daakataatirraa dhabamee hin beeku. Yeroo mara daandii kanarraa imaltoota konkolaataan imalan irraa daabboo foddaa konkolaataatiin darbatamtuuf qilleensa irratti qabachuudhaan waan leenjii fakkaata. Ni jiraat. Uumama dhagaa jaldeessaa yaa'u inni mataa isaa jechuudha. Achi keessa bakka inni galu lameen kana jira jechuudha iddoo kanatti. Jaldeessi amma kun olaan dhagaan kun keessaati. Edaa was bulee jira. Fakkeenyaaf amma ganama kana ni bobbee xiqqashoo saaboota silaa taate osoo horii dhufaa inni numma jaaboota irratti silaa inni asitti horii dhufe jechuun illee waan aadaa isaatiin illee waan gartee nama gargaaru qaba nama gammachiista takka ni qaba. Mee maali wanni san? Nama oggoo taphatee karaa keessatti karaanis asfaaltii ta'ee jira beektaa naannoo tana keessatti achisu jira akka inni wal guusee iddoo tana keessatti dhagaa turistii kana bira taphachuun isaa kunu waan guddaa takka nu fakkaata nuti. Gammoojjii baha Itoophiyaatti gaalli markaba gammoojjiitti ijaameeti beekama. Lafa gammoojjii hangaa ol ho'a cimaa qabdu keessatti uumamaan gaalli dandeettii ho'arraa dandamachuu danda'uuti qaba. Gammoojjii ho'ituu tana keessatti gaalli yoo xiqqaate guyyoota 10 bishaaniin adda bahee jiraachuu ni danda'a. Qabeenya naannoon Oromiyaa gammoojjii naannoo Baabbilee qabdu deemsa mala keenyaatiin hanga sirraa yoo isin dandamsiifne daawwii kaameeraa soorata qalbiitiin narra naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatiin wal isin barsiifnaati daawwii yaadaatiin nu faana ta'a. Baha Itoophiyaa magaalaa guddittii teessoo uummata Somaalee tan taate magaalaa Jijjigaatiin wal baruu kana hawwitan seensa magaalaa Jijjigaa Harramaarraa irratti gaarreen qormaataaf fuula dura keetiin si eeggatu qaxxaamurtanii keessa dabruutu irraa eegama. Seensaa fi beeyinsa magaalaa Jijjigaa Harramaarraa irratti gaarreen argaman eegumsa magaalaa Jijjigaatiif waardiyaa ta'ee waan dhaabbatu fakkaata. Gaarreen mammaramoon Harramaarraa shanshalata fakkaatan kunneen gaarreen ol ka'iinsa qabanii fi shokokkee lafa gaaraatiin kan haguugamedha. Mootummaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fi teessoo bulchiinsa mootummaa Somaalee Itoophiyaa tan taate magaalaan Jijjigaa magaalaa Hararraa fageenya kiiloomeetirii 106 fi akkasumas daangaa ollaa biyya teenyaa tan taate Somaaliyaarraa fageenya kiiloomeetirii 60 irratti tan argamtudha. Magaalaan Jijjigaa sirrii galaanarraa lafa ol ka'iinsa meetira 1,609 irratti tan argamtudha. Haalli qilleensa magaalaa Jijjigaa gammoojjii hoggaa ta'u magaalaa afaan gaarreen ittiin marfamtee fi jijjiirama haala qilleensaa uumamuutiin jiddu galeetedha.
lafa diriiraa horuu faciisaa agartuu ija irra gadi lakkistee daawwachuudhaaf mijattuu irra tan qubattee magaalaan Jijjigaa gamoolee daandii fi jaarmee manneeniitiiwwan jidduu gala godhattee kaatee fakkaatti. Jijjigaan magaalaa teessoo uummata Soomaaleeti. Qubattoonni fi jiraattonni lafa diidawaalee kun guutummaa guutuutti lafa horteen ilmaan Kuushii irra qubatanidha. Uummanni Soomaalee Oromoo fi Affaar hortee uummata Kuushoo ta'an. Uummanni kun sadeenuu afaan Kuusheetik dubbatan. Kanaaf Oromoo, Affaarii fi Soomaaleen obboleeyyan jechuudha. Jijjigaan guyyaarraan guyyatti baay'inni lakkoofsa jiraattota dabalaa kan jiruu fi magaalaa bu'uura daldalaa irratti argamtudha. Magaalaan Jijjigaa umrii dheertuu tan qabdu ta'uu baattus guddinaa fi jijjiiramaaf magaalaa daandiirra jirtudha. Daandiileen gurguddaan magaalaa Jijjigaa bakka lamatti addaan dhoosee keessa qaxxaamuran. Daandii Wacaalee fi Qabridaar magaalaa Jijjigaa irra dabruun daandiilee beehinsaa fi seensa daangaa ta'aniif tajaajilan. Bara 1999 hundeeffamuun barattoota 717 simachuun tamundoite. Yuunivarsiitiin Jijjigaa yeroo ammaatiif barattoota 20,500 oliin gosa muummee 57tiin barsiisuu irratti argama. Magaalattii keessatti siidaalee yaadannoo fi gootummaa uummata Somaalee mul'isan keessaa siidaan Mahammad Abdullee Hassaniif dhaabbate isa tokkodha. Magaalaa Jijjigaatti sosocho'iinsi daldalaa yeroo maraa ho'inaan gaggeeffatti. Iddoon daldalaa tunis iddoo daldala duraaniitii fi iddoo daldalaa haaree jaamuudhaan guddina iddoo daldalummaa isiitiin ni beekamti. Jijjigaan yeroo dhiyeeffittis bareedina addaatti gonfatti. Sosocho'iinsi guyyaa hundumtuu asitti daanga'isitti. Qophiin sagantaa soorata qalbii guyyaa har'aan tanaa magaalaa Jijjigaa keessatti magaalattiin maal akka fakkaattu isin daawwachiiftee turte. Magaalaan Jijjigaa akkuma beekamutti waa baay'ee qabdi gaa. Haalli oowwa magaalaa Jijjigaatis hedduu imalmaanarra kan waan biraatti haffigaan aduuti. San dandeenye hedduu nuti guyyaa har'aan tanaa magaalaa Jijjigaa keessatti haala jiruu fi jireenya isii magaalattiin maal fakkaatti waan jiru isin daawwachiifneeti jira. Qophii sagantaa soorata qalbii keenya ka guyyaa har'aatti waa'ee magaalaa Jijjigaa hanga kana yoo isinitti himne torbe ammoo waa'ee magaalaa biraa isinitti agarsiisuu ni dandeenya. Har'aaf ammoo yeroo nu daangeessinaan aduunis dhiitee jirti. Kanarraa kan kee karaan keenya kan harar nu eeggata. Har'aaf raawwanneeti jira. Warra torbaan nu haa godhachaa magaalaa Jijjigaatiin nageetti.